argatu. Oolmaa waaqayyo isiniif foolii agartanii kottaa wal wajjiniin oolmaa waaqayyo odeessina jettanii irratti affeerraa nuu guutanii sagantaa yookaan konfiraansii namatti tolu qopheeffattanii kanumaan caalatti waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa hangandaarra lafaatti nama darbee tarkaanfatee oolmaa waaqayyo odeessu waaqayyo isin haa taasisu. Hunduma keenya waaqayyo nu haa gargaaru. Eebbifamaa eebba Abiraam eebbeessaa eebba Yaaqoob waaqayyo isin haa eebbisu. Tuligaa walaloo gabaabaa qabadhee fuula keessan fuuldura jira. Akka inni mata duree walalichaa ani maafin sodaadhee raafamaree kan jedhudha. Ani maafan sodaadhee raafamaree Yesuus gootu na faana jira. Dhiiga isaa qulqulluu fannoo qaraanoo irratti isatu naaf dhangalaase. Anaan mucaasaa birmaduu na baase. Nama darbee jiraatu gooftaatu na taasise. Nama darbee jiraatu gooftaatu na taasise. Angammadeen jiraadha boonsaa jireenya kootii Yesuus ittaan habdadha. Diina koo bodeen darbatiin tasuma nan argatu. Bobaa gooftaa jalaa omtiyyuu nan baafatu. Bobaa gooftaa jalaa omtiyyuu nan baafatu. Dadhabaa fakkaadhee yoon deddeebi'u iyyuu waaqayyo na faana jira. Inni anaan gargaaru lafa onaa keessatti inni humna naaf ta'u. Lafa onaa keessatti inni humna naaf ta'u. Lafa onaa keessatti inni humna naaf ta'u. Fira rakkatoota warra abdii hin qabne warra badee barbaachuu gooftaatu nuuf jira. Maafan yaadda'ee shakkaree Yesuus harka koo qabee anaanoo na gaggeessa. Maafan yaadda'ee shakkaree Yesuus harka koo qabee anaanii na gaggeessa. Warri isa qabatanii yeroo hundaa gammadanii jiraatu. Akka Joobraas hin ta'u kochoon isaaniif kennama. Humna dhabdootan fakkaannu gooftaatu nu faana jira. Humna dhabdootan fakkaannu gooftaatu nu faana jira. Lafonaa keessa adeemuyyuu mamee sodaadhu inni na faana jiru leenca Yihuudaati. Isa duuti san daangessine ka'e guyyaa sadiitti isatu na gargaara. Yadiina hin asaasiin ani dhaga'u asaasa kee tasumayyuu. Ani dhaga'u asaasa kee tasumayyuu. Qilleensa kaastee qilleensa jabaa kaastee anaan kan sodaachistu tasayyuu hin dhaga'u gooftaatu na faana jira. Tasumaa hin dhaga'u gooftaatu na faana jira. Halkanii guyyaatti ergamoota sanaaf ergee isatu anaan eega. Halkanii guyyaatti ergamoota sanaaf ergee isatu anaan eega. Na gargaaree na fidee har'aan na gaheera. Kan boruus harka jira. Jireenyi koo gooftaa innoo waan hunda danda'a. Kan boruus isa beeka. Jireenyi koo gooftaa harka jira. Innoo hunduma danda'a. Ulfaadhu kaa Yesuus koo gara kee ilaalee leeyya'ee hin beeku. Diina na qaanessuuf yaadu situu afaan qabachiise. Anaani mucaa kee situu baraabaratti ceesise. Anaani mucaa kee situu baraabaratti ceesise. Warri si waammatanii har'as taanaan kaleessas abidda dachaa torba darbanii humni kee jabaadha maaltu si daangessaa. Warri jireenya isaanii sitti laatanii galaana addaan kuttee gooftaa isaan ceesiste. Yommuu ati dubbattu hunduu siif abboomama. Yommuu ati dubbattu hunduu siif abboomama. Mamee si sodaadhu bukkee koo ilaalee gonka hin raafamu. Yesuus na faana jira waan hundumarra caali. Yesuus na faana jira waan hundumarra caali. Abdii koo si godhadheen tarkaanfadhee adeema. Duuba koon ilaalu Yesuustu na faana jira. Duuba koon ilaalu Yesuustu na faana jira. Duuba koon ilaalu Yesuustu na faana jira. Amaa yeroo hundaa yoo nu balleessuuf ka'ee waan nu amaa yeroo hundaa yoo nu balleessuuf ka'ee waan nu balleessu yoo nu fuuldura naanna'e waan nu balleessu fakkaatee yoo nu fuuldura naanna'e tasa nuun argatu dhiiga isaa qulqulluun Yesuus birmaduu nu baase. Isatoo nu gargaara diina koo maaf dhamaataree. Yesuus too na gargaara diina koo maaf dhamaataree. Yesuus too na gargaara diina koo maaf dhamaataree. Amaan Maardikiyoosiif fannoo du'aa qopheesse. Maardikiyoosii fi ulfinatu ta'e. Inni Maardikiyoosiif qophaa'e hamaadhumaaf ta'e. Diinni kee yeroo hundaa fannoo du'aa siif qopheessa. Fannoon inni qopheesse diinuma keef ta'a. Siif immoo waaqayyo ulfina biraan si ga'a. Siif immoo waaqayyo ulfina biraan si ga'a. Maqaa isaa waammattee tasa hin qaanoftu. Waaqayyotti filadhu bakkeetti baasee waaqayyo sin gatu. Bineensa hamaafis inni soosillaatu. Bineensa hamaafis inni soosillaatu. Bineensa hamaafis inni soosillaatu.
Tole akkam jirtu nagaa waaqayyo waaqa jiraata haala fi qixa jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Waldaa Burqaa Rohobot jalatti kan argamtan akkasumas waldaa Amaanu'el warra wangeelaa keessaa akkasumas waldoota biraarraa affeeramtanii gara sagantaa kanaatti kan dhuftan hundumti keessan akkam jirtu isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo egaa umurii nuti qabnu irratti guyyaa kana nu dabalee har'aan nu ga'eera. Ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa Gammachiis Taayyeen jedhama. Waldaa Amaanu'el warra wangeelaa jalaadha kanan tajaajilu. Hojii wangeelaan hojjedha. Kanarraa kan hafe maaragii biraan qabu. Maaragiin keenya Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Baga eegamtanii, baga eegumsi Waaqayyoo isinii ta'ee barbaacha isaatiin baga har'a geessanan jedha. Waaqayyo gaa madda nagaa keenyaa kan ta'e maqaan isaa bara baraan kan eebbifame nuuf haa ta'u. Har'a Waaqayyo Gooftaan ganamarraa kaasee karaa garboota isaa nu tajaajilaa tureera. Ammas immoo tajaajilli keenya tajaajilamuun keenya itti fufaa. Gaa Waaqayyo guyyaa kana carraa guddaa nuu kennee haala mijanne mijeessee bu'aa bahii jireenya keenya hundumaa isaa walluu qixxeessee akka kanatti fuula isaa fuuldura akka turru godheera. Isa kanaaf galata guddaa isaaf qabna. Mee har'a akka carraa ta'e dubbii Waaqaa waliin laalla. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko nan dubbiseen kadhadhee gara sagalee Waaqaa deemna. Akkana jedha maqaa Gooftaa Yesuusin nan dubbisa. Macaafa lallabaa boqonnaa 3:11. Waaqayyo waan hundumaa yeroo isaatti miidhagsee uumeera. Hawwii wanta bara dheeraa booddee ta'u
beekus yaada ilmaan namaa keessa kaa'eera. Haa ta'u iyyuu malee namni wanta Waaqayyo jalqabee amma dhumaatti hojjetee beekuu hin danda'u jedha. Galanni Waaqayyo Gooftaa machaatiif haa ta'u. Wanta jalqabee hamma dhumaatti hojjetee namni beekuu hin danda'u jedha. Galanni Gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Inni yeruma isaatti waan hunda miidhagsee uume. Hawwii bara booddee ta'us yaada ilmaan namaa keessa kaa'e jedha. Gooftaan uumama uume hundumaa miidhagsee uume. Waan uumeefis qaba, kaayyoos qaba, galmas qabaafi. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Egaa uumamuun keenya karoora Waaqaa keessa jira. Uumamuun keenya kaayyoo Waaqatiif. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Mee sagalee kanarratti hirkannee Waaqayyo Gooftaa machaa wajjiniin taaneen kadhanna. Qulqulluu taatee teessoo qulqullaa'aa irra kan jirtu, bara hundumaa dabarsitee kan turtu Waaqayyo Waaqa abboota keenyaa, har'as kan jiraattu, bara darbes kan turte, yeroo taanus kan jirtu, ati Waaqa dhugaadha, ati Waaqa qajeeladha, ati Waaqa tolaadha, ati Waaqa garraamidha, ati Waaqa humna qabeessa, ati Waaqa danda'aadha. Kanaaf yaa Waaqayyo fuula kee fuulduratti fi sabni kun dhiyaannee waa'ee sagalee keetiif boquu keenya gadi qabnee fuula kee duratti si galateeffannaa. Maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosin waa'ee dubbii keef galanni guddaan siif haa ta'u. Haalota nu danqan, haalota hin mijanne, haalota yaa Waaqayyo Gooftaa koo garaagaraa mijeessitee, yaa Waaqayyo anaaf obboloota koo bu'aa bayii keessa dabarsitee guyyaa kanaan nu geessee jirta. Yaa Waaqayyo kanaaf jireenyi keenya galata guddaa sii dhiyeessa. Lapheen keenya, arrabni keenya galata guddaa sii dhiyeessa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin ol Waaqa irratti lafa irratti galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Ati gargaaraa keenya, kaayyoon uumteef beekta. Yaa Waaqayyo Gooftaa keenya, wanta ati yaadaan dhoksaatti nu keessa jira. Hammayyuu ati yaada nuu qabda. Yaa Waaqayyo Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqaatiin Waaqa irratti lafa irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Dhugumatti ati Waaqayyoodha. Yaa Waaqayyo kan akka kee teessumattuu hin argamu. Hin jirus kana boodan dhalatus ati alfadha omeegadha, isa jalqabaaf isa dhumaati. Humni maqaa qabu kan keeti. Maqaa Yesuusin galanni guddaan siif haa ta'u. Lafarratti gooftummaa qabda, Waaqarratti gooftummaa qabda. Yaa Waaqayyo Gooftaa keenya, humna keetu nu gargaaraa jira, ayyaana keetu nu gargaaraa jira. Kanaaf galata guddaa sii dhiyeessina. Maqaa Yesuus Kiristoos Waaqarratti lafarratti galanni guddaan siif haa ta'u. Ranaaf saba kana jidduutti waa dubbachuu yaaddee jirta. Maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosin sagaleen kee nutti haa dubbatu. Karaa dubbii kee nutti dubbadhu. Jireenya keenya karaa dubbii kee geeddari. Yaa Waaqayyo Gooftaa abdii keenya karaa dubbii kee lalisiisi. Abaarsi, waraansi, dhukkubni maqaa ilma kee maqaa Yesuusin sammuu dhaloota kanarraa kan cabe haa ta'u. Haleluuyaa. Sa'aatii kanarraatii kaasee yaa Waaqayyo Gooftaa machaa humni dhaloota lolu, humni dhaloota mormu, humni hamaan sun maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosin sa'aatii kanarraatii eegalee kan adabame haa ta'u. Nagaa saba kanarraa, nagaa waldaa kanarraa, maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin nagaa tokko keenyarraa humna du'aa ka'uu kee humna Yesuus Kiristoosin ergamni hamaan adabamu. Maqaa Yesuusin ergamni hamaan adabamu. Amma si affeerraa yaa Waaqayyo maqaa ilma kee maqaa Yesuusin gidduu keenya ati deddeebi'i. Yeroo afarratti ati ulfaadhu, walakkaa keenyatti waan sitti tolu godhi. Nurraatii kan madde kamumtuu maqaa Yesuusin haa callisu. Feeti keenya Waaqarra jiru duwwaan haa raawwatamu. Yola badina ma senda la bajena me krabana ma duna ma sena digla digas. O nu walakkaatti argami. Ayyaana kee guddaadhaan nu gaggeessi. Humna kee guddaa keessa nu dhoksi. Ana nama dadhabaa na gargaari. Saba kanaati gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusin nu dhaga'i. Galanni Waaqayyo Gooftaa machaatiif haa ta'u. Egaa Waaqayyo Gooftaa machaa irra gidduu keenyatti karaa dubbii isaatii waasa'uu barbaada. Macaafa lallabaa keessaa amma akka arginutti Waaqayyo wanta hundumaa yeroo isaatti miidhagsee uumeera jedha.
Waaqayyo waan uume hundumaaf galma qaba. Waan uume hundumaarraa akeeka qaba. Waan uume hundumaatiif kaayyoo fi karoora qaba. Galanni Waaqayyo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Uumama lafa kanarratti uumame keessaa kaayyoof karoora Waaqaan ala kan ta'e hin jiru. Itti karoorsee itti yaadee kaayyoodhaaf uume waan hundumaa Waaqayyo gooftaan macca. Nu'in gaafa nu uumu akkasumaan nu uumne dhimma nurraa qaba. Wanta dhimma nuun ba'u qaba. Kaayyoo nu uumeef qaba. Maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Tibba tokko tokko akkana nutti fakkaata. Karoora Waaqaan ala waan uumamne nutti fakkaata. Yaada Waaqaan ala waan uumamne nutti fakkaata. Waaqayyo itti karoorsee itti yaadee nu uume. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Itti yaadee si uume. Beekaan tokko akkana jedha ture. Waaqayyo namoota jireenya gaaf tokko duwwaadhaaf hin uumne jedha. Jireenya gaafa tokko duwwaadhaaf hin uumne. Hin jiru bara baraan jiraachuuf malee namni yeroo gabaabaatti du'uuf uumame tokkollee hin jiru jedha beekaan kun. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo ilmaan namaa gaafa uumu jireenyaaf uume. Har'allee mata duree nan irratti dubbachuu barbaadu bara baraan jiraachuudhaaf uumamte waan jedhu irratti an dubbadha. Bara baraan jiraachuudhaaf uumamte. Egaa gaafuma uumamnu Waaqayyo gooftaan maccaa waa'ee jireenya keenyaa kanatti daangaatti godheetii miti Waaqayyo kan nu uume. Bara baraan isa wajjiniin akka jiraannu. Jireenya daangaa hin qabne agam manaatti kan hin jedhamneef Waaqayyo gaafa nu uumu. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa jireenyi kee kun isa dhumaatii miti. Ganaa jireenyatti jiraattu fuula dura jira. Galanni gooftaa maccaatiif haa ta'u. Isa asitti jiraattu caala du'aan garasitti yeroo hedduu jiraatta. Innis immoo yeroo bara baraa jedhama. Du'aan garasitti jireenya hedduutu jira. Du'aan garasitti ulfina hedduutu jira. Du'aan garasitti jireenya maqaa qabutu jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo du'aan garasitti jireenya nuu harge. Kanaaf addunyaa ammarra jirru kana keessatti fooniin addunyaa jiraannu kana keessatti hin qoramna bu'aa ba'ii garaa garaatu jira. Haa ta'uutii malee namni jireenya kan beeku amma du'aa qofatti jedhee daangaatti godhee beeka. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo dhala namaa gaafa uumu du'aan daangessee miti. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Mee ilaalaa dirree fiigichaa keessatti dorgomtoonni utuu fiigichan eegaleen dura qaama isaanii yeroo itti ho'ifatanidha yookiin qaama ho'ifatu yookiin tireeningii godhu jechuudha. Inni kun maaliif jennee yoo ilaallu shaakala dorgommii isaaniitiin dura taasifamu yookiin akka isaan of qopheessaniif waan taasifamudha. Egaa akkuma kana jireenyi kunis isa dhufuuf si qopheessa. Addunyaa amma jirtu kana keessa teessee